tama kennaatti yoo as finnee fi akka mata duree keenya har'aatti walitti yoo firoomsine jechuudha. Maddi humnaa guddaan harka keenya jira jechuudha. Contingency theory irra jira jennee jirraa miti as contextually irra jiru irratti qabatama irra jiru irratti haala keessa jirruun aangoon jalqaba kan abbaati. Personal develop akkamitti godha expertizimiin isaa maalidha? Yoo qonna ta'e qonnaan, yoo teknooloojiidhaan ta'e teknooloojii irratti, yoo biizinesiidhaan faayinaanshaali ta'uu danda'a, ikoonomiksii irra ta'uu danda'a, herreega barachuu ta'uu danda'a. Expertizimiin isaa maalidha? Wanni harka isaa jiru sun akkaataa gaariidha yoo itti fayyadamuu danda'e humna isaa guddaa, paaworii isaa guddaadha jechuudha. Kanaaf ammoo qophii barbaachisummaa harka isaatti waan kana galfachuuf maaf isa barbaachiseedha. Addunyaan tun fuula dhibba qabdi. Addunyaan har'aa addunyaa boruutiin tokko miti takaleessa har'aatti hanqaa miti. Gara fuul duraas ammoo jijjiiramni dhufuun ni mala waan taateef addunyaa tana konspiraasiin hedduu jiraachuu jira waan taateef tiyoorii akkasii keessa galuu barbaade osoo hin taane biifni addunyaa tanaa jiruuf jireenya jechuudha. Laayif chaalenji riskii baay'eetu jira waan taateef afaan dhibbaan nutti dhiyaachuu dandeetti. Kanaaf nus mala tokko qabaachuu qabne, mala cimaa tokko. Mala baay'ee yoo qabaanne akkaataa piroojeektii sanaatiin itti fayyadamuu dandeenya. Garuu malli nu baasu tokko kan paaworii keenya san akkaataa itti fayyadamnuuti kan asii dubbataa jiru kun malli tokkoon kun jechuudha. Wama kamuu haa ta'uuti roolii wayii qabna. Rooliin keenya sun cabuu hin qabu jechuudha. Afaan dhibba itti beekuu qabna. Jijjiirama san akkamitti jijjiirame? Maaf jijjiirame? Sababa isaa wajjin dabalataan mala tokko wayii gabbifachuu danda'uu qabna. Tooftaa immoo daneeffachuu danda'uu qabna. Kan mala kana itti hojiitti hiiknu istiraateejii moo'insaaf nu geessu immoo gabbifachuu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf wantoota qopheessuun of keessa inni jalqaba. Inni lammaffaa biizinasa dhuunfaa keenyaa ijaaruuf ta'uu danda'a. Biizinasa dhuunfaa wajjin dandeettii waa uumuu kenna, kireetivitii kenna, innoveeshinii kenna yookiin waan harkaa qabnu tolchuuf gabbisuuf haala har'aa ta'uun walitti firoomsinee qopheessuudhaaf of qopheessina ta'a jechuudha. Inni lammataa immoo biizinasa maatiitii yoo taate fakkeenyaaf maatii daldalaa irraa nam dhalate haala daldala isaan itti fayyadamaa jiran sanirraa kan istaandaardii addunyaatiin walitti simu wayitu tiraanisfoormii gochuudhaaf ceesisuudhaaf yoo waajjira wayii keessa jiran waajjira san kan ceesisu dhaabbata adda addaa keessatti haala gaariin qaxaramnee aangoo ittiin argachuuf yookiin immoo mindaa gaarii ittiin argachuuf ta'uu danda'a. Possible. Bakka geenu sanitti waan itti gammannuu fi waan bu'aa gaarii nullee qabu bakka jiru sanillee bu'aa gaarii waan qabuuf waan nu mala jennu waan olaanaa fi waan itti yoo dubbannus hojjennus nu gammachiisu wayii irra gahuudhaaf dursinee qophiin dirqama nurratti ta'ee jechuudha. Inni guddaan duratti ka'es waa'ee hariirooti jechuudha. Hariiroo cimaa uummachuudhaaf, neetwoorkii gaarii uummachuudhaaf, dorgoma gaarii taanee argamuudhaaf as internaashinaal yookiin maaltinaashinaal kaampaanii biizinsii adda addaa keessatti uumni mala. Dorgomaa gaarii maaliif hojii hojjennu hundinuuyyuu haalaan of gurguruu danda'uu qabna jechuudha. Humna kennamoo, yaada kennamoo, istiraateejii kennamoo waa gurguru give in the takeidha jechuudha addunyaan keessa jiru waan taateef an bakka kamitti gabaa kamirratti maal qabadhee dhihaadheetti maal gurguradheetti maal bitadha. Vaaliyuun kiyya maalidha? Maal buufachuuf deemaa jira? Kanaaf nu qarqaaraa jechuudha.